Akkam jirtu nagaa hordoftoota jaalatamtoota Nas Dream TV akkam jirtan nagaa. Har'a barumsa gabaabaa tokkoon isinii qabadhee dhiyaadhee jira. Barumsi isinii qabadhee dhiyaadhe kunis barumsa isin yoo ilaaltan waan addaa yookiin waan guddoo ajaa'ibsiisu yookiin dinqisiisu. Inni kunis maali? Barnoota qabaattee yookiin digirii yookiin PhD qabaattee yookiin skill ogummaa qabaattee you can't be rich tujjaaruu hin dandeessu. The world is full of knowledge and skill, but still they are broke. The way you make you success or riches, persistence, dedication, practice, and action. Addunyaan tun barumsaa fi ogummaadhaan guutamtee jirti. Garuu isaan kunis hanga ammaatti hiyyummaa keessa warreen jiran baay'inaan agarra. Barumsa jechuun barumsa digirii lakkaa'u, maaster lakkaa'u osoo hin ta'in wantoota kiyya yookiin naaf teettee yaadde san qabdee isa saniin galma ga'uudhaaf socho'u. Fakkeenyaaf namoonni addunyaa kana ogummaa baay'ee qaban injiinaroonni gurguddaan kanneen hangammaa hiyyummaa keessa jiranii jiran. Garuu ammoo warreen sooshaal miidiyaa fi warreen gartee waan takka akshinii wayii takka fudhatanii irra deddeebi'an hojjetan warreen galma ga'eetu jaaree private jetii qabu agarra. Kun maali? Addunyaa tana gubbatti jechi persistence jechuun irra deddeebiinsaan hojjedhu jechuun jechi bakka bu'u hin jiru. Irra deddeebiinsaan waan takka hojjechuu. Namoonni maaliif biizinasa yeroo eegalan hufan? Biizinasa tokko eegalanii esooniif achi hin deemne yooniif riskiin itti dhufte kana dhiisanii gara waan biraatti jaamu. This is not only risk but also dangerous. Dangerousidha. Rakkoo guddaadha qabu. Hiyyummaa lafita. Wantoota qabdee eegalta akka esoo itti kuftee ittiin hin kaane wantoota biraatti dabaluun rakkoo guddaa kufaatii fida jechuudha. Addunyaa tana gubbatti warreen jijjiiraman warreen waan takka qabanii irra deddeebiinsaan hojjetan. Albert Einstein akkam jedhe saayinstiin beekamaan addunyaa kanaa insanity is doing the same thing over and over expecting different result jedhe. Waan takka irra deddeebiinsaan hojjettee riizaaltii garaagaraa argamsiisu jedhe. Akkuma beekamu Albert Einstein qorannaa isaa irra caalaa waan irra gaggeesse study of radioactivity. Radioactivity irratti jireenya isaa guutuu gaggeesseeti. Garuu fiiziksii wantoota qorannaaf barbaachisan guutuu keessa Albert Einstein hin dhabdu. Isa kana keessaa diriive godhe. Jireenya kee guutuu keessa waan tokko irratti focus ta'e wanni itti focus taate san waan hedduu focus on single thing for several times isarraa wantoota addaa argatta jechuudha. Addunyaa tana gubbatti iskiilii qofaan gahaa miti, ogummaa qofaan gahaa miti. Fakkeenyaaf wallisaan beekaman addunyaa kana hangammaatti daansii gama akka isaatti hin dannasamin Michael Jackson I have no skill addaan qabu jedhe. Garuu an practicing godhaa yoo xiqqaate Michael Jackson akka guyyaatti taraa 8 ol irra deddeebiinsaan shaakala godhu ni beektan. Cristiano Ronaldo nam tokkollee hin beeku jedhe cimina kiyya malee waan nan keessa jiru. Sa'aa 22 training gaafan godhe kabaja sa'aa 22 sa'aa dheertu jecha. Practicing irra deddeebitee godhuudhaatu ogummaa fida malee ogummaan qabattee taa'uun jijjiirama fida. Ogummaa isoo ta'e irra deddeebiitu ogummaa caala. Imagination is better than skill. Skill is specific knowledge, but imagination is you see the thing you can't see. Waan hin argamne agarta. You see invisible thing. Waan hin mul'anne waan namoonni biraa hin argine argita jechuudha. Gaara duubatti argu jechuudha imagination. Imagination qabaachuudhaaf yaalee skill imagination inni caalaa jecha. Kanaafuu barumsa caalaa imagination caalaa imagination barumsa harka keessi galcha irra deddeebiinsaan hojjechuudha.